suufi kan nufne dinagdeen kufee hakkan cabne isiniin jedha jabaan sanyiin hidhashuu. Ayyee ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensonni keenya marti bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaa qaqqabu jecha waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala yeroo mara torbanitti idileedhaan guyyaa lamaan isin bira gahuun isaa hin beekama. Sagantaa keenya wal qabatee yeroo kanatti dhufaa jirra jechaadha. Dhufnees jirra. Musmadhaa warreen share, like fi subscribe goone hundi keessan akka YouTube keenya keessa galtan, warri hin beekne immoo warri beektan warra hin beekne akka beeksistan, warra nageenye akka dhageechistan, warri dhageechan waamicha isiniif dabarsaa. Waan har'a qabannee dhufneen immoo wal qabatee isin bira gahuuf filanneetoo ijoodhaan isin beeksisuu ta'a jechaadha. Kanaaf wal qabatee akkuma beekamu waldaan keenya mul'anni isaa bal'aa daangaa aga daangaa addunyaa martu waliin ga'a. Dargaggeessa hunda dammaqsiisa. Mooti dargaggeewwan Oromoo dargaggeewwan warra saba biraatiif iyyuu haala ta'uun jira jechaadha. Kanaaf muuxannoo adda addaa warreen naannoo biraa Gibbii Haaraatis dhufee fudhachaa akka jiruu fi waliinis hojjechuudhaaf waan adda addaa ollaa akka ta'uu isaaniitti wajjin hojjechuudhaaf walii gallee jirra. Kanaaf nus mul'anni keenya bifa adda addaatiin bakka akka gahuu fi raawwiin isaa akka ittiin raawwatamuu qabu aayyuu fi luboota walitti qabachuun dirqama waan ta'eef torbee darbe kana keessa torbanuma ammaa kana keessa jirru kana keessatti Facebookan suura Facebooka keenyatiin isin bira gahuun keenya hin beekama. Innis Horn Afrikaa Business College gumiisaa yookaan walgahiisaa sadarkaa Finfinnee irratti gaggeessinee jirra jechaadha. Isa kanas riiformiin bareedaa fi akkasumas kolleejiin Horn Afrikaa Business College akkuma maqaasaa Afrikaa hunda irratti akka wal ga'uuf Itoophiyaa keessa darbe, Oromiyaa keessa darbe, Itoophiyaa keessa darbe sadarkaa Afrikaatitti olloolee jiranitti iyyuu akka hojjetamuuf yeroo ammaa kanatti sadarkaa magaalaa Amboo hoteela Anaatolii bukkeetti banamee barsiisaa jira. Baratamaas jira. Kanaaf yeroo ammaa kanatti olaagahii waan hunda guuttannee sirreeffama godhannee bifa ammayyaa ta'een babal'inaan sadarkaa magaalaa Finfinnee irrattis itti gaafachaa itti deemaa jiru. Kolleejiin yeroo dhiyoo keessatti kolleejjummaarra gara yuunivarsiitiitti akka guddatuuf sochii addaa godhuu calqabnaa jechaadha. Kanaaf immoo miseensi keenya hundi bakka jirtanitti qophaa'inaan qophii jala bultiitiin qophii itti deemuutiin qaroomummaadhaan itti deemuun dirqamaa jechaadha. Kanaaf bakka jirtan hunda kolleejiidhaaf babal'inaan lafa investimentiidhaan gaafannee liizii ka'umsaatiinis haa ta'u kara barbaachisaa ta'eetiin lafoota fudhannee kolleejii keenya hin babal'isna. An baratee akka barsiisu kan hin baranne akka itti baratuuf ijaaf gurra qaroo sammuu dargaggeewwan keenya hunda babal'isuudhaaf waldaan keenya kutannoodhaan ka'ee jira. Yeroo ammaa kanatti piroosesii hirqaa irratti waan guutamee jiru ejensii barnoota federaalaa waliigalaatirraas eeyyama barbaachisaa ta'u guuttatee hojiitti galeetis hojjechiisaa kan jiru yoo ta'u yeroo ammaa kanatti sartifaayidii guutuu isaa ta'ee meeshaalee kolleejii keessatti guutamuu qaban hunda isaa guuttachuutti jira jechaadha. Hooggansummaa isaatis waldaan keenya guutumaan guututti waldaan keenyas fudhannee waan jirruufu bulchiinsi isaa kara keenyatti akka dhufee nu jalatti akka buluuf of jalatti fudhannee hammannee jirra jechaadha. Kanaafuu waan achi keessatti jiru hunda isaa qalbii mana bulteen wal jibbiinsa irraa deebinee wal cabsuu irraa deebinee wal qeequu irraa deebinee warreen abjuu hin qabne abjuu namaa xureessuudhaaf warri abjuu hin qabne warri kaayyoo hin qabne kaayyoo namaa karaa hambisuudhaaf hin fiigu. Kun immoo saroonni sindutti gaalli sin deema gaallis dhaabbachuu dhiisu sareenis dutuu dhiistu garuu gaalli bakka bishaan isa man bakka fedhii isaa ga'ee fayyadamee deebi'a
saroonni dadhabdee ciistii jecha saroonni iyyite ciniinuu kan dadhabdu hin ciistii jecha gaalli garuu hojii isaan hojjeta bakka garaa isaa hin ga'a kaayyoo isaa galmaan ga'ata kanaaf gaalli hin fiigu hin kaatu mana barbaadu urufa bulu ada bulu hin jiraata fardis akkasuma safuuf oromoon farda manatti galchata malee fardis ala bulu garuu waraabichi nyaata waraabichi bineensi hin mo'atu hin nyaatus gaallis urufa bulu biyyaa biyya keessa qaxxaamursee deemu fakkeenyaaf yoo fudhanne karrayyuurraa hanga kara kibba lixa shawaa hanga ga'utti oromiyaa martu keessa naanna'ee gaalli warra karrayyuu keenya jooree hin gala urufuma bulummoo warroonni immoo isaan eeganis immoo gaaluma san jidduu bulu gaaluma walakkaa bulu haala kanaan godaansa yeroo mara fedhii gaalaa eeguudhaaf kan deeman egaa nus mul'ata keenya akka gaalaatitti lakkoofne nuti akka warra gaala oofee godaansa ba'utitti immoo mul'ata keenya faana deemne bu'a qabeessummaa miseensa keenyaa mirkaneessine waan hundaaniyyuu bakka kaayyoo keenya ganama bakka mul'ata keenya agaaraatitti daandiin gadhiisne caalmaa isaa ammayyeessine iddoo fedhii keenyaatti hin geenya jecha kanaaf kan yeroo baay'ee isaa burjaajirtoonni warri jibbii sanurraa qaban keenyuma ta'ee bakka saditti lakkaa'ama keenya yoo jennu bakka saditti lakkaa'ama keenyumtuyyuu tokko oromoo afaanii tokko oromoo garaa sadaffaan oromoo hiyyummaa qaba oromoo hiyyummaa qaba hiyyummaa kiisiti mati hiyyummaa jiruuti mati hiyyummaa sammuu waa hundaa gadi nama gooti mul'ata dhabuun hiyyummaa abjuu dhabuun hiyyummaa nama cabsuun hiyyummaa ijaarama cabsuun hiyyummaa badiidhaaf hiriiruun hiyyummaa hannaaf hiriiruun hiyyummaa hatanii yoo hanni irratti qabame immoo ari'aman immoo kara feesbuukitti namarratti duuluun hiyyummaa hannarraa of deebisuu qabduudha hannarraa walaa deebisnu hattoonniidha hiyyummaan sammuudha kana hundaan nama geechi kanarraa deebi'uun dirqama hattoonni tokko tokko yoo kara waldaa kanatti dhufanii qacarrii kadhatan jilbiibbiidhaan bo'u erga qacaramanii hojiitti galanii booda ji'a lamarree ji'a sanirree oduu hin darbin hannatti garagalu amala bare waan ta'eef oduu mindeeffamanuu miseensummaa maqaa dhaatanii harka qallummaa warri qabdan warri sheerii kaffalachuu hin dandeenye waldaa keenya jalatti qacaramtanii hojjechaa mindaa kaffalat sheerii keessan mindaa irraa kaffalachuu dandeessu jennee kan qacaraa turre oolee bulee garaan isaa isa mo'atee sheerii kaffalachuu mati ittuu qabeenya waldaa saamutti garagara ittuu oomisha waldaan maasarraa maasatti biyyaa biyyatti naanna'ee dhiyeessu gurguranii kara kiisii ofii nagadanii daldalanii kara baankii ofiitti nyaachuu jalqaban kun immoo harree ta'udha harreen aniduu araddaan hin margin akkuma jette ofumaa nyaatanii jiraachuu miseensonni kiyya'oo inni itti goggogee too ijaarre'oo inni biyya irraa dhufee too maalaan dafqa ilmaan hiyyeessa baduu hin qabu nyaatamuu hin qabu jennee qabannee kan jiru ani ittiin hojjedhu bu'a qabeessummaa walii keenyatiif kan deemaa jiru amma karaatti hafu jenneeti kan tarkaanfii adda addaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Har'a garuu
qulqulluu of godhanii kara miidiyaa keenyatiin kara feesbuukii keenyatiin qulqulluu of godhanii akka waan sheerii guutuu qabanii waan sheerii keenyaa yoom nu qaqqaba haalli mana keenyaa eessa gahe manni jireenyaa keenya eessa gahe yoom nuuf qoodama kun immoo mootummaan lafa nuu kennee jira waldaadhaa kennee jira sanyiitu fudhachuu dide malee wazata jedhu waan hedduu jedhu kuni hunduu miseensummaa hin qaban miseensonni keenya kan hoo dhuguma miseensa ta'an jarri kun miseensummaa isaanii waan ibsu waraqaa eenyummaa miseensummaatiin alatti sheerii kaffalatanii sartafaayil ta'anoo ta'e sartifikeetii isaanii haa mul'isan sheerii isaanii kaffalanii fixanoo ta'e nagahee kireelaansii isaanii nagahee baankiidhaan kuma kurnan ittiin kaffalan sheerii isaanii kan kaffalatan haa dabarsan kuni waan hin jirre kanaaf miseensonni keenya bakka jirtan hundatti burjaajesitoota akkasii ofirraa eeguu qabu saniin alatti waldaan keenya yeroo ammaa kana kolleejjiidhaan wal qabatee rifoormii isaa sirriitti gadi gaggeessee dhaabbataan ijjannoodhaan ulaagaa hunda guuttatee hojiitti galee olaantummaa waldaan fudhatee waan godhu qabu hunda waldaan godhee hojiitti galuudhaaf kutannoodhaan yeroo ammaa kanatti kaanee itti deemaa jiru. Kanas wanni gochuu dandeenyeef hundeessitoonni kolleejjiidha irraa jalli isaanii hunduyyuu qaamoleen miseensota kolleejjii san hundeessine marti miseensa waldaa dargaggoota caffee waan jiran hojii gamtaa waliigalaa waan ta'aniif waldaan keenya bifa kanaan ammayyoomaa deemaati kan deemu. Poolitikaal ikonomikaalii warri barbaadan kasaaranii jiru. Ikonomikaal poolitikaal garuu waldaan keenya raan godha. In fiiga akka joobiraatitti fiiga. Sadarkaa baankiitti sadaffaa kan baane amma immoo madaallii sadarkaa gamtaa federaalaa koomishinii gamtaa federaalaa irratti tokkoffaa bahuudhaan badhaafama warqii akka badhaafamnutti sadarkaa Afrikaatti akka badhaafamnutti hojjechuu qaba. Badhaafama baranaatti irrattis madaallii baranaatti irrattis dabarlee beekamtii addaa nuuf qophaa'aa jira. Baga gammaddan waldoolee hunda keessaa sadarkaa gaarii irra jirra yeroo ammaa kanatti. Kanaafuu waldaaleen waggaa 30 waggaa 25 waggaa 40 turan yuuniyoon federeeshinoon wanni adda addaa oduu jiran waldaaleen maltiparpasii oduu jiran waldooleen bu'uuraa oduu jiran nuyi hojii maata keenyatiin sirriitti amma kana geenyee jira. Kolleejjii qofa irratti xiyyeeffanna. Akkaataa hojiittis sadarkaadhuma magaalaa Finfinneetitti mana ofcoo yookaan baabura minaandaa guyyaa kaleessitti irraa qabee ijaarsa qaqqabnee jiru. Yeroo dhiyootti sapiraayiziin godha. Ijaarree hin fedhe. Giraajotii jiddugala gabaa magaalaa Ambootti irratti ijaarree fi mana kuusaa Amboo irratti ijaaramee wal qabatee gaafa hutataa fuuldura keenya kana jiru irratti sagantaa qabachaa jirra. Qaamni mootummaa hooggansa sadarkaadhaan jiru bakka jirutti inni eebbisiisnaa hojiitti hin galchinaa hojiitti hin galu. Qala'iinsa gabaatii fi akkasumas hojii dhabdummaa miseensota keenyaa hin furre. Suuqotaa fi mana kuusaa qofaa matu gamoo abbaa darbii 3 ijaaruudhaaf diizaaniin isaa dhumee wajjinumaan iyyuu bu'uura dhagaa hin buusu. Inni ijaarraa jechaadha. Ammatti suuqotaa fi akkasumas mana shawaarii mana dhagnatti dhaqatan kutaa 4 mijeessinee ijaarree fennee jiru. Ho'aadhaanis qorraadhaanis dhiqachuu akka danda'anitti sirriitti inni ammayyeessinaa jechaadha. Sammuu dargaggeewwan keenyaa dhagaa gangalchuurraa kara daabboo qulqulluu gangalchuutti akka naanna'uuf cimsinee hojjannaa jechaadha. Kana hunda ogoon siyaasa eenyumaatiyyuu
shaqqabanne hookan baanne hin deemne. Siyaasa eenyumaatiyyuu ofitti amantummaadhaan kan dubbachuu dandeenyu qaamni siyaasaa kamiyyuu harka isaatti miti quba isaa nu keessaa hin qabu. Kamiyyuu mootummaa immoo akka mootummaatitti mootummaa cinaa hin dhaabbanne, mootummaa hin dhageenya, mootummaa wajjin hin hojjenna, mootummaa hin deeggarra, mootummaanis gaafii nuyi gaafannu deebii nu deebisa waan ta'eef. Kanaan wal qabatee sirritti isin akkasii isin akkana jedhanii ajandaa nurratti baasuun taappeellaa nurratti laxxafuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Jabaannee cimnee itti deemuu qabna. Dhimma mana jireenyaatiin wal qabatee akkuma waamicha koo torban darbe qaamolee mootummaatiif godhe deeggarsa adda addaa yeroo ammaa kanatti balbala nuu bananii gurras nuu laatanii deebis nuu laachaa jiru. Ibsi tanaan dura feesbuuka mataa kiyyaati irratti peejii kiyya irratti kanan lafti magaalaa Finfinnee dhumaa jirti u'uu jechaa bahe u'uu yaa mootummaa jirtaa jedhachaa kanan bahe waraana juuntaan banteen wal qabatee too lafti dhumaa jirti maqaa ilmaan qote bulaatiin keessattuu kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo irratti kaartaan sobaa kaartaan foorjidiin oomishamaa jira hojjetamaa jira iyyaa kanan bahe yeroo ammaa kanatti akkuma isinis beektan akkuma dhageechan bulchiinsi magaalaa Finfinnee kaartaa 146 haqee jira. Hektaara 500 deebisiisee jira. Deebisiisuutti jira. Diigaa jira. Argadhee jira. Amma dhumaatitti hin hordofu. Amma irraa ka'eetu lafti qulqulluun mootummaa harkatti deebi'ee mootummaa harkaa kara seera qabeessan ijaarama seera qabeessan seera heera biyyaa eegne olaanaa guuttannee waldaadhaan ijaarsa manneen jireenyaa jennee waggaa tokko ol hin xamaan deebii keenyas kennamuu qaba nu fakkaattonnis kennamuufii qaba. Dargaggeessi baay'een ijaaramee jira. Ijaaramee jira. Waldaalee adda addaatiin jijjiiramni jechaan immoo dargaggeessi ijaaramuu danda'e. Achi keessa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa tokko malee an calqabaatis kan dhumaatis matu jiru kan akka waldaa Nadii Gammadaa jiru kan akka waldaa waliif yaad jiru. Haala seera qabeessummaa isaanii haala seerummaa isaanii mijeessuufin hojiitti galchuun miseensatti seeratti galchuun mirkaneessuufin bakka jirutti mirga isaanii eeguun kabajuun gaafii gaafan tartiiban adeemsaan gaafachaa jiru deebii nuu laachuun murtii laachuun raawwii raawwachuun seera feera jechaadha. Kana fayyadamummaa walqixxummaadhaan kana mirgi fayyadamummaa walqixxummaadhaan waan ijaaramni saba Oromoodhaan qabate hunda qofarratti xiyyeeffachuun maaliif barbaachisa? Kuni sirrii moti isarratti sin qeeqnaa jechaadha. Isarratti sin qeeq. Ijaaramni dinagdee irratti yoo ijaaramne hannu diiguudhaaf fiigu malee hannu cimsuudhaaf fiigu hin jiru. Kana dhaabuu qaba. Nu ta'eedhaaf malee waan baay'ee furguggoo baay'ee nutti furguggamu ulee baay'ee nutti furguggamu gadi jennee dabara. Furguggoo jala dabarreet namicha furguggate qabannamu. Furguggoon akka nu dhoofne jala gadi jennaan erga nurra dabarte booda namicha furguggate san qaban. Itti furguggan nutti furguggataniidhaaf itti furguggan. Nu ari'aniidhaaf immoo inni ejjinu. Nu arrabseenaniidhaafis immoo nabaara. Hin arrabsinu. Hin gorsina. Hin barsiisna. Itti himna. Itti manna. Bakka hanqinni jirutti hin qeeqna. Kana sirreessaa jenna. Itti agarsiisna. Han arguu dide immoo itti agarsiisna. Hanqina jiru. Hin qeeqnu. Hin arrabsinu. Itti himna malee. Hin nabaara. Hin eebbisna malee.
Kanaaf hunduyyuu jabaatee cimee wal dhaga'ee wal kabajee wal dhobsee wal sassatee wajjiniin diina waliin qabnu hiyyummaa keenya mo'achuu qabna. Waldaan kun waldaa cal jedhee shunkurtii fi qullubbii diimaa fi xaafii waan adda addaa characharuudhaaf gadi ba'ee miti. Waldaan kun waldaa kaayyoo dheeraa qabudha. Waldaan kun cabaatii uummata Oromoo diinagdeedhaan cabsuu danda'ame irra dhaabbatan suphaa jiru. Wal'aanaa jiru. Wal'aansutti kan ka'e. Ijaarutti kan ka'e. Sammuu ilmaan Oromoo kan qaruudhaaf kaa'e. Waldaa kana bukkee dhaabbachuun eenyummaa kee ibsa. Yoo dandeessan nu deeggaraa, nu tumsaa, nu jajjabeessaa. Yoo hin dandeenye immoo calqidhaa, dhiisaa, da'oo qabadhaa, taa'aa, nu laalaa. Bakka keenya nu laalaa, nurraa baradhaa, akka keenyatti ijaaramaa, akka keenyatti kutannoon ka'a, akka keenyatti mul'annoo bilchaataa qabadhaa. Mul'ata bilchaataa qabdu taanaan ati namummaa keessattuu ramadamte. Cabsuudhumaaf qofa feesbuukiidhuma qofa irratti akka distii foon golgaa irra kaa'amee gullicharra taa'ee feesbuukii kara faasbuukiitti jijjiiramee irra oolta taanaan gatiin qabdu. Oduu uumamuu baannee nu wayya akkas taana taanaan uumamni keenya sammuun keenya onuuf fayyaan nuu kennamu waaqni onuu kennu onu dhuumu waan gaggaarii waan biyya ijaaru waan maatii ijaaru waan of ijaaru waan nu ijaaru akka dhuumnuuf nu garuu kan gochaa jirru maalinni. Kanaaf dhaabadhaa aga danda'ama ta'e waldaa wal qabatee mana jireenyaa maatiidhaan wal qabatee hundan naasa'an hundan kaasan hundan baatan garuu beestirra jiru gaarirra jiru duraanirra amma gaarirra jiru ammas dura biitti nagaa taatu dhimma biyyaatiif dursa laachuun dirqama. Obiitti jiraat, oo nageenyi jiraat, nageenya irratti kan gaafii keenya deebiin nuu deebi'u. Oo mootummaan jiraate kan gaafii nu hin qabnu deebiin nuu laata. Gaafii keenya bilchinaan ajandaadhaan deemna. O'aan hin deemnu, miiraan hin deemnu, miilaan deemna malee. Tokko jedhan lama jedhan injifannoon bara baraa harka keenyatti galuu qabdi jirti. Dhimma rakkoo mana jireenyaa maali? Mana jireenyaa qofaa miti rakkoon uummata Oromoo. Rakkoon uummata Oromoo baay'ee lakkaa'amee dhumu. Manni jireenyaa magaalaa Finfinnee mootummaa qabaatu malee. Innis immoo mootummaan deebisa. Gaafii nutu gaafataa ajandaa fi akkasumas diizaanii adda addaatiin propozaala adda addaatiin mirkaneessisuudhaan deemnee jiru. Xanaa adda addaa deebii argachaa jira. Daldala bunaati irratti galaa jira. Kuduraa muduraa bifa kanaatiin itti deemnu propozaala kan deemu karooran deemu haala kanaan han hojjetamu hojiin kan hojjetamu. Waggaa tokkoo fi ji'a 8ffaa keenya keessa jira. Ji'a 9ffaa keenya qabannee jirra. Qabeenya dhaabbataa miiliyoona 300tti tilmaamamuu qabnu. Konkolaataa 3 binnee jira. Konkolaataa deemsa goggogaadhaa. Konkolaataa namatti hin deddeebisu. Konkolaataa biiroodhaan binnee jira. Kana hunda gochuu kan dandeenye yeroo meeqa keessatti? Gargaarummaa ciccimoonni keenya an hojjetu laalamuu qaba. Dargaggeessa 175 kan daabboo nyaachaa jiru nu bira. Kuni salphaa miti. Kanaafuu isinis hubachuu qabdu, laaluu qabdu, wal dhaga'uu qabna, nu tumsuu qabdu,
Oda dadhabdan immoo nu dhiisuu qabdu. Wal tumsuun kutannoodha. Wal dhiisuun immoo bilchina hubannoodha. Wal dhiisuunis karaa walii dhiisuun afaan walirraa qabachuun ammeenya walirratti dubbachuun dhiisuun iyyuu bilchina tokko. Wal cabsuu dhiisuun immoo bilchina tokko. Hannas dhiisuun immoo bilchina tokko. Kanaafuu of eeggannoo ciminaan itti deemuutti jirra, itti deemuu qabna. Dhimma siyaasaa kamiyyuu quba keessaa hin qabnu. Mootummaa akka mootummaatti ittiin cimsina. Morkitoonnis mootummaa dhaabni paartii biyya bulchaa jiruttis, paartiin morkitootatis, paartiin adda addaatis paartolee siyaasaati. Nuti caffee use multi-purpose. Caffee use multi-purpose dha keenya. Multi-purpose jechaan udaanarurraa hanga gamoo ijaaruutitti hojjedha. Hojiin tuffanna. Biiroo lusuufii uffanna. Hojiitti gadi bobba'an immoo bututtuu uffannee hojjedha. Isinis kutannoodhaan ka'a. Kutannoon ka'a. Hojjetan akka garbichaa, hoo nyaatan akka mootichaa ta'uun dirqama waan ta'eef. Kanaaf yoo biiroo teenyuu fi hoo nyaannu qulqullummaadhaan teenya, minaan hoo nyaannu dhiqannee nyaannu, hoo hojjennu garuu gadi buunee hojjechuu qabna. Kanaaf jabaannee cimnee hojjechuu qabna. Miseensi keenya marti jabaadhaa, cimaa. Miseensi fi obboleewwan keenya jabaadhaa, inni injifanna. Bineensonni keenya garuu jabaadhaa isinis. Bineensonni keenyas jabaadhaa. Jabaadhaa, cimaa. Hoo isin achi jabaatanii nutti duttan, hoo isin achi jabaatanii nutti waccan. Ol seera qabeessummaa nu biraan qabaatiin hoo nutti waccan, nu cabsuuf hoo iyyitan, wan nu nyaachisuudhaaf hoo iyyitan, nu jabaannee hojjenna. Bineensummaan keessanii fi yuusuun keessan hoona jabeeche malee nan dadhabsiisa. Kanaafuu jabaadhaa. Ooditii waggaatti irra jirra. Ooditii keenyan fixaa. Gabaasa irratti wal agarraa. Cimaa jabaadhaa. Galatoomaa waan na dhageessaniif. Thank you very much.